وقعت كوفي جهتي بروفيسور وقع أفرت دكتورة يوم دلت يوم بروفيسور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني أكملتو كوجمتو في جالكمتو تانالي إفاور بقى جراتن بقى نجاتن في نجا نجا في إفيا كبرتو ومودا بقى نجاتن أولي تدين الراجو يا نوراتف أدابني تور Roboonni yeroo hunda haalli dubbatuudhaaf nama mijaaf rakkoo garaagaraatu jira. Kanaaf addaan ban har'ama walitti deemnee jira. Galanni rabbiin haa gahu maaliif jennaani namni guddaan bakka jirutti fayyaaf nagaa qabaachuudha. Fayyaaf nagaa qabaachuu wanni caalu fi wanni gahu hin jiru. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan. Ilmi namaa awwaalama irraa yeroo hedduu dagamaadha jedhan. Asihatu wal faraatu. Fayyaa fi nagaa qabaachuun ilmi namaa irraa dagamaadha garuu yeroo fayyaa dhabee tola fayyaan maal akka ta'e yeroo fayyaa dhabee qofa beekaa jechuudha. Akkasuma immoo nageenyi maal akka ta'e yeroo nagaa dhabee qofa beeka. Ammatti osoo nyaannee dhugnu osoo deemnu akka barbaanne osoo dubbannu nageenyi maal akka ta'e hubatuun ni xiqqaata. Akkasuma immoo fayyaanis maal akka ta'e dubbatuun ni xiqqaata. Yeroo algaratti deebinee harka namaatiin ajajamuu fi akkasuma immoo rakkoowwan garaagaraa nyaatus dadhabnee dubbachuu dadhabnee deebuu dadhabnee yeroo san tolli rabbii inni irratti yeroo san ni beekamaa jechuudha. Kanaaf tola rabbii ofirratti dagatuun nu barbaachisu. Tola rabbii kana ofirratti hidhuuni waa hedduu nu barbaachisanirraa maali? Shukrii rabbiif galchu alhamdulillah yeroo hunda hojjetti ati galata rabbii fi galchitu ta'e tolli ni imaan sibira jiru akka sibira turuuf rabbiin sababa siif godha. Akkasuma immoo tola waan barbaaddu fi waan sila argatu barbaadisa yoo ka dubbattu ta'e immoo akkasii deebi'u akka moo siif argamu yookiin waan barbaadisan argatuudha yoo shukrii goote kallattii ittiin waan dhabdee argattu waan of biraa qabdu moo of biratti ittiin hiitu galata rabbii galchuu yeroo hunda barbaachisaadha. Alhamdulillah rabbil alamin jechuu akka inni irraan fannifachuun barbaada. Kanarraa har'aa koomantii yoo deebisuudhaaf dhufe koomantiitiin akkana jetti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Mee gaafiin kiyya akkana jedha jedha. Ilmi namaa tokko yoo uumame gaheen isarraa eegamu maali? Addunyaa kanaaf maal gumaachee addunyaa kanarraa deemuu qabaa jedha. Gaheen ilmi namaa addunyaa kanarraa gumaachee deemuu qabu maali jedha. Garuu gaafii lama qofa. Maali ilmi namaa uumame gaheen isarra jiru maali? Addunyaa kanaaf maal gumaachuu qabaa jedha. Garuu yaadni wanna kanaa hedduu bal'aadha. Maal akka ta'e mee wanti kun seenaa wayii na yaadachiiste garuu seenaa kana isinitti himuun duratti Quraana Rabbiitti irraa wanni ragaa kana dubbadhu jira. Quraana Rabbii waan silaa hin tokko illee hin jiru. Addunyaa kanarratti wanni silaa hin himamin Quraana keessatti hin jiru. Garuu gahuumsi ilmi namaa bira gahuu dhabuun waan biraati. Garuu Quraanni homaa nan bista. Quraana keessatti Rabbii yeroo dubbatu wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun. Ani waan uumne jedha Rabbiin jinnii fi insillee ilma namaatii fi jinnillee waan uumne jedha maaliif malee akkana gabbaraniif malee akkana tokko coomsaniif malee maarree ilmi namaa yeroo uumamu jalqabu barattu hojii qabaa jechuudha. Hojiin isaa Rabbiin gabbaruu akka ta'etu asirraa fudhatamaa jechuudha. Kallattii Rabbiin ittiin gabbaru Rabbiin kallattii hedduun akka nuti Rabbiin gabbarru ajajoota ergamtoota nuti ergeetiin jira. Akkana jedha Quraan inna arsalnaa ilaykum rasuula shaahidan alaykum kama arsalnaa ilaa fir'auna rasuula fa'asaa fir'auna rasuula akaznaahu akazan wabiilaa jedha. Rabbiin ergamtoota isinitti ergineetiin jirra akka ragaa isinirratti bahaniif yoo isin fudhatan akka ragaa isinii bahaniif yoo isin diddamoo akka ragaa isinirratti bahaniif ergamtoota isinitti ergineetiin jirraa jedha. Akkuma warra amma duraatti erginee jedha. Fakkeenyaaf Rabbiin fir'aunatti erginee jedha. Fir'auna moo didee jennaan qabaa jajjaba isa qabnee jedha. Maaroo nuti uummanni muslimaa lafa kana irratti dhufuun kan kenna hojii mataa keenyaa qabaachuu keenya jalqaba irratti ibaadaa rabbii godhuudha. Ajaja rabbii guutuun hojii keenyaa jechuudha. Guyyatti namni salaata shan salaatee oolu hojii guddaa qabaachuu akka hin daganne jechuudha. Namni guyyatti khayrii dalagee oolu hojii guddaa qabaa jechuudha. Kanaaf nuti islaamni uumamuun keenya rabbiin gabbaruun keenya hojii qabaachuu keenya agarsiisaa jechuudha. Kanaaf maaliif ilmi namaa yoo uumame gaheen isarraa eegamu ajaja rabbii guutuudha. Ibaadaa rabbii godhutu gahee islaamarraa eegamudha jechuudha. Kanaaf nuti islaamni yeroo kamuu dagatu akka hin qabne ibaadaa rabbii irra yoo hin jirre taane akka beellaadaa bobbaanee galuun nyaannee dhuguun deemuun bobba'uun bu'aa tokko keessa akka hin jirretti nyaannee dhuguun keenya bu'aa hin qabu jechuudha. Kanarraa immoo seenaa wayiitu ture seenaa yeroo hedduu ani mataa keessa koof seenaan ajaa'ibsiisu wayiitu jiru ture. Seenaan sun akkana jedhu namtichi tokko guyyaa tokko namicha tokkotu daawwiidhaaf kara biyya Ameerikaa deeme. Daawwiidhaaf yeroo kara biyya Ameerikaa deemu biyya keessa oliif gadi osoo deemu daawwicha wajjin bakkoota hedduu daawwatee moonaa awwaala irra dhufe awwaala kana yeroo dhufutti achi keessa seenee daawwii eegalte. Mootaan awwaalaa kun iddoo halluu garaagaraatiin hallamee siidaan garaagaraa halluu garaagaraatiin hallamee akkaan bareedaa wayiitti seene yeroo seenutti dubbisaalee fi barreeffamoota hedduu achirratti arge. Barreeffamoota kana argee jennaan dubbisuu eegale. Yeroo achirratti dubbisuu eegalu barreeffamoonni kun namtichatti faallaa galee ajaa'iba itti ta'e. Barreeffamoonni kun akkana jedha. Profeesar John Heenar dhalatanii waggaa tokkoo fi ji'a jahatti du'an jedha. Ofii profeesara ofii moo waggaa tokkoo fi ji'a jahatti du'ee jedha. Maali waggaa tokkoo fi ji'a jahatti du'uun kun namticha hedduu gaafii itti tahee ajaa'ibsiifata. Ammallee Dr. Dave Waisong dhalatanii waggaa afuritti du'anii jedha. Ofii doktora waggaa dhalatee waggaa afuritti du'ee jedha. Yeroo kana laalee ajaa'iba itti ta'e warri dhageeffataa jirtan hedduu ajaa'iba itti ta'ee yaada. Namni tokko biyya keenya keessatti kutaa 12 fixee waggaa torbatti doktora ta'uudhaaf eebbifama.
ولكن قروا سبيشاليته هو دبوغوت هدوي تفرتاجة إني مود ألتي وقع فرت دكتورة جرامي سيدا إسا وكين بك أول ساعة تبريفا ثابتين روت توماس اللي ألتني جي أسديت تدواني جد نمت تكون لي نمسينا قلت قبول dubbisoo kana dubbisee namtichi kun ajaa'ibsiifate barreeffamoota kana ilaalee ergasii deebi'ee karaa namticha daawwachiisaa jiru sinitti deebi'e namticha daawwachiisaa jiruun sina maali wanti akkanaa jedhee maali jennaaniin barreeffamoonni siidawwan asirra jiru kuni ebaluu profeesara waggaa haganaatti ta'e jedha ebaluu doktora waggaa afuritti ta'e jedha ebaluu waggaa ji'a sadiitti akkanatti ta'e jedha maali ilmi namoonni asii kun garaa haadhaa keessatti baratanii eebbifamanii dhufammoo akkamitti baratuun isaanii kun akkamii jedhee gaafatee jennaani namtichis yeroo kana daawwichaan maal sitti fakkaataa jedheen na dhibnaan nuti gaafadhe ana naaf hin gallee jennaan biyya keessan keessatti ilmi namaa tokko yeroo dhalatuu isaatirraa umriin isaa qoxxoramaa jedheen walaakin garuu biyya keenyatti ilmi namaa tokko yeroo dhalatetti dhalatuu isaatiif umrii isaa hin qoxxoruu jedheen yeroo nuti umrii nama dhalatee qoxxorru yookiin immoo yeroo nuti umrii nama dhalatee hassabnu yeroo inni seenaa qabatamaa wayii addunyaadhaaf dhalootaaf gumaache yeroo san hassabnaa jedhe kanaaf doktorri kun erga dhalatee waggaa afuritti doktora tahee du'e waan taheef dhalatee waggaa afuritti namtichi kun erga dhalatee waggaa afuritti doktora ta'e hojii doktoreettiin eebbifame kanaaf yeroo kana gaafa du'e kana inni hojii doktoreetti yeroo eebbifamu kanarraa umriin isaa qoxxorama malee kana dura umriin isaa hin hassabamu jechuudha akkasuma immoo profeesarri illee erga hojii qabatee waggaa tokko profeesara ta'uun isaa jechuudha achirraa umriin isaa qoxxoramee jedheen kanaaf biyya keenya keessatti wanna akkanaa hin dalagu jedheen namtichi amma osoo ani biyya kana keessatti kaduu ta'e siidaa kiyyarratti maal jettanii barreessanii jennaan siidaa keessatti wanti nuti jennee barreessuu dandeenyu dhalootaa fi wanni ati kana dura raawwatte seenaa wayii jiraa jedheen namtichi xiqqoo itti yaadee jedhee seenaan ani raawwadhe homuutu hin jiru jedheen maarree siidaan siyyuu hin barbaachisu yoo siidaan si barbaachisa moo akkana jennee si barreessutu barbaachisaadha jedheen nama akka dhalateen garaa haadha isaatii bu'ee du'eedha jennee siidaa keessii barreessinaa jedhee namtichi kun hedduu ajaa'ibsiifata marree seenaa kanarraa wanti nu barannu maayin dhalannee seenaan nuti dhalootaaf gumaacha ni jira hin jiru kanaaf anaafis gaafidha hanga ammaatti dhaladhee wanni seenaan addunyaadhaaf gumaacha hin jiru garuu moo akka dubbisa kan argerraa dhalootaaf seenaa wayii nu gumaacha jedhee yaada qabu isinillee moo akkasitti yaaduun barbaachisaadha mataa keenya ka gurra lamaan jidduu kana yoo dalagsiifne ta'e isaa yoo sirritti walii galle ta'e dhalootaaf waa gumaachuun keenya hin hafu kanaafin seenaan kun xiqqoo nama gaafachiifti nama xiinxallee ilaaleef moo gorsa bareedduudha jedheetti yaada kanaaf garuu nuti islaamni akka duratti jedhe san gaheen nurraa eegamu rabbiin gabbaruudha rabbiin tokkochoomsuudha ibaadaa qabaachuun keenya hojii qabaachuu keenya garuu moo dhalootaaf waa gumaachuun moo akkaan barbaachisaadha saahaba rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam tokko nuti dubbisnee fakkeenya isaanii fudhannu warroota dhalootaaf gumaachanii hanga har'aatti seenaa isaanii barataa jirrudha saahaba rasuula rabbi osuma diinaa rabbiillee ibaadaa rabbiillee godhanu addunyaadhaaf seenaa gumaachanii dabarsanii jiran nu hoo seenaan nurraa eegamu maayin nyaannee dhuguu qofaa fi dhuguu qofa maal namni baay'een uffatuma ofii keessaa du'a namni baay'een maatii ofii irraa du'a namni baay'een ollama san irraa du'a kanaaf nuti maatii keenya uffata irraa du'uu qofa osoo hin ta'initti ummata islaamatiif waa gumaachinee dhalootaaf waa gumaachuu hanga dandeenyetti taasisuu godhuun baay'ee barbaachisaadha kanaaf seenaa kanarraa waa hedduu baratan jedhee yaada assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh